Garaa qabdi. Garaa qabdi. Sagalee maal taate namni jechuun dhatamma abdata illee kaafatin jedhitan. Niin gaafadha. Ko kasiif hima. Inni quba qabanatti fakkaanne akka laaluttan inni quba qabu beeta. Walumaa galanatti furmaata kanallee itti goota jedheesti ani furmaata itti godhu yoo dandeettate achumaan osoo akka isiisanillee kaa itti baddee yookaan rakkatiin of dura sii galee furmaata kana itti gootuuf malee bultii teessan diiguuf miti. Laalaa kana furmaata kana itti godhuun qabu keetiin isa gaafadha. Nyaadhu nyaataan jirtu kamaa dabbaramte. Ittiin jira. Dhugaama. Barnamni dhugaa fi nama baadhaa fi gammadamoo siif wanni jaalleen beeyni. Hayyee. Namni silaafuu kaayoo namni nama tokko irraa jaalatee waan san argate yookaan inni gammadaa fi beeyta. Ammallee dhugaa fi namni si gammadaati xiqqoo rakkinni wayillee jidduu kana yoo jiraate faallanis irraa of dura jedhee yaadaa beeyta. Rakkina maali? Jechuun yaa'ni namni kaanii jiraame jiruu fi keessa waa hedduu mudataa jiruu keessatti waa hedduu dogongoraa fakkeenyaaf amma abdata maraa siyaasa jira bara bara. Hayyee rakkoo qabaa? Laa inni rakkina illee hin qabu xiqqoo ati ni beeyta miccoo takka teenne takka waggaa torban dura waggaa karoora waggaa meeqaa qabadhaa baatee isa eeyyamte takka ni beeyta. Kaamilaa moo? Eeyyoo kaamilaa ni beeyta waa hunda ni beeyta yaa'ni xiqqoo ati akkuma qalteetti kan namni ni jiraame jaalalleedha ta'a osoo wajjin gurraa tokko ta'a ni dogongoraa minam. Maal yaani naan galle maal dogoggora? Jechuun ka miccoo ka osoo guyyaa tokko ani walumaan ciisan osoo akkuma tafi jaalalleetti guyyaa tokko akkuma tasaa beektaa guyyaa iddoo biraan irra jiru itti dhaqina fakkaate. Dooraan maali? Ati hin beektu dooraa sanii dhiisi ati dhiifama kasanii sitti muufii miti wanni dhufee. Naayimi yaani rakkoo jirtu sana tana jii naayimi. Addaan naa baasi. Anis rakkoo jirtu addaan baafachuun barbaade waan ta'eef. Maaltu yaani maal taate isiin maaltu adda deemanii isaan wayii hojii jiranii amma? Wanni adda deemanii illee kabbattiin dura balleessan wayii nama dhiiftii mi'ati. Mucayyoo wajjiin rafee siin jedhaa barreessuu siin. Wajjiin rafee? Wajjiin rafee akka isaa. Osoo waliin godhatin moo? Maali warra duraanii nu seetaa isaa miccoo? Haye. Maal? Ni kau osoo godhatin kan ni jira wanni akkana waa haaraa sitti hin ta'in ati kana sitti muufiiti walumaa galaan. Laa kunnatti haaree namni osoo wajjin godhatin yaani akkamii wajji gala? Laa wajjin galeen jenne akka tasaa waliin waa balleessanii walumaa galaan urfii gara hafee siin jedhee barbaade. Yaani miccoo urfii gara hafee ammallee dhiisuuf hin deemtu. Atammoo yoo jabdu. Garaa qabdi. Garaa qabdi sagalee maal taate namni jechuun dhatamma abdata illee kaafatin jedhitan. Niin gaafadha. Ko kasiif hima inni quba qabanatti fakkaanne akka laaluttan inni quba qabu beeta. Walumaa galanatti furmaata kanallee itti goota jedheesti ani furmaata itti godhu yoo dandeettate achumaan osoo akka isiisanillee kaa itti baddee yookaan rakkatiin of dura sii galee furmaata kana itti gootuuf malee bultii teessan diiguuf miti. Laalaa kana furmaata kana itti godhuun qabu keetiin isa gaafadha. Ati maal gaafatta kamallee? Isaan gaafadha. Maal gaafatta? Maal gaafatta? Abditaan gaafadha. Laa ila yoon inni waan kana quban qabu siin jedhee waan amma osoo bar ati dhalaa faxina ta'e. Faxina jechuun waan fagootti beeytu argite. Atamma osoo waan kanaan beekin kaamila masanuu irraa taakiida godhi waan garaa faana babaasu ni jiraame kaati dubartiidhaan ni beeyta waan kana. Halli itti godhi ofirraa walumaa galaan ilmuma isiin abdata gara qabadhe hin dhalaaf jettu kana garaa baasisi tamaa. Furmaata itti godhi osoo inni hin beekin yookaan inni beekan itti fakkaanne akka dhugaa feenaan isiin isumaan dho'isiti. Ammas achillee dhiisuuf hin taatu miccoo yoon akka zayitii irra na itti fakkaata akka yaaluttanii. Dhiisotee dubbatti yaani. Waan isaa yoo xiqqoo namni walumaa galaan ni ciisi namallee siif himuu fi miti walumaa galaan bultii ta'ellee dhiifama. Dhiifama beekana himte yaani. Nyaataan jirtullee dhiifama nyaadhullee an shayxan akka dubbii jidduu kan deemee jidduu kana fidee bultii namaa diigu an shayxana miti tamaa ani walumaa galaan maslahii kayrii dalagachuu kiyyaadhaan fakkaata itti beekamu. Laa amma akkana hin danda'u keetiin isa gaafadha. Maal gaafatta miccoo maal taasisa maal gaafatta? Laa daruun isa gaafadha. Maal gaafatta? Hai kaamilaan garaa qabdi jeetiin gaafadha. Sagalee illee qabadhu maaltu eenyu siin jedhu ati beekun beeka? Eenyu? Akka isarra garaa qabdu. Kaan sitti metanaa? Ani hin beeku sumaan natti memmee. Haa isa gaafattu sitti mee? Yaani daruuriin gaafadha haa. Obboleetti xiqqoo sammuu kana dalaysiisee siin jechuu jira warana. Sammuu maaliin dalaysaa haala kanaan sammuu dalaysuun ni ta'a? Na dhagaye. Wayifuu isan gaafatini osuma inni quban qabne waan kana. Furmaata itti godhi. Anillee si qarqaaratta. Ati akkam goota beektaa? Qorsa isii garaa baasan inni beektaa. Kan dhalaa garaa baasan inni beektaa. Nakkenni bakka itti godhan shaayii taate nyaata taate. Laalaa kana waan naangiin qaboni. Tamam nakkenni siin jedhatu itti inni godha. Garaa baasuuf beektaa? Dhalaayya. Laakiin silaafuu duraayyuu ni kan qabu namni ani ilmoo kaa. Isaan kan kaa waliin godhatin akkamitti yaanii garatti hafuu dandeesse? Adii. Keefitti hojii galan. Normaal adii waliin hin galle guyyaa tokko hojii rafee nasiiba isiin guyyaa san dawuraa irraan dhiganne.
توكلنا على الله اكتفى ما قلت كناف Ajaa'iba والله ajaa'iba. وتكون ما جايب نجور ورقنيتي Ajaa'iba gurguddaa. لا تم برر والمقالان يعني كي إلى اللي كي أكن جيرم نفس التيم وفوفو أك نمني هو بيكا تسين بود اللي جيرم أنا ما بدأت في اللي نيادي سي في اللي نيادي بيتا مجا كان يوكا تنان وبلتي كيسة تسين تني مكين يب تنارجتي يسدي بيتا يسالي وفي اللي جبدي يسالي أما بيتا جيل كمان بيتا ميرين اللي يسس أني ساج أبسطي تبشر أما فورمات التجوته يسي مثلا وكهل التجوت سبّي كتبرتين دبرتي أتي متى كده ليس سنجا تجرا برا Ani osoo isiin garaa qabdu akkamiin godha akka godhuun beeku. ما من توك قالني ورقة رقم ورقة جالس ما رقم Gaafachuu dandeessi booda ilmoo isaa garaa qabdu waan ta'eef. رقة قبدي كيسا تو هه كيان Yoo fedhe gaafa dhalte mushteefaa irra adda baasa yaani. adda baasaa mee bareed talaq sadii rabbiitiin xalaaqe maal feeta kanaaf kuchisiise Akkanan dhaqqa. ilmoo kiyyoo naa kennite yookaan qalabbii isaa ji'aan kuma takka yamanii lama Ani barbaadu ree akkas. atin barbaaddu mire Barbaadu. sii miti barsun kaamilaa dhaarre isii jedhaarre tamam atammoo malika manni isaa guutuun si'i yoo ka shayxanni jidduu teessan seenee wanni godhuu danda'u ammaan eegale guriinuu isin hin qaban ammoo waan badaa irrullee isaafillee amma gisee kaameraa fatti sitti wanni himoonni dideebi jechuudha. Mucayyoo tana hamileen isii akkanaa dhibbatti nama jaalallee qabamee ofiitti machuuf inni ta'e tana hin qaanyeessu jedheeti malee ani yeroo san uummata fottillee sitti hima laakiin xiqqoo kaa simaaf hin galu kaa. Walumaa simaaf yaade obboleetti. Laa kun galata beetinaa yoo Garuu ammallee waadaa waan kana naagaltu jira waan kanan dubbadhu furmaata waliin itti goona na qarqaari yookaan furmaata kophaa itti galaa itti malee ammallee. Furmaata itti goon qabu keetiin isa gaafadha. Amma laal gowwoomin qaba anillee hee gattaa ifa eessa de Isaan gaafadha kee. aboo gattaa ifa altat miicoo nu qaanyeessin kana keessatti Laa kun qaanii sun jaamu. nu qaanyeessa harta mana gattaa nyaadhu amma Akka kun hin barbaachisu. gattaa ammumaa mee gattaa isin jedhe ajeli gattaa Laa gadiin taa'u fudhatan. akka ilaa gattaa nama qaanyeessa isin oromoo yaa keenya namarraa faranjooma isin jechuu jirraa bara Laa faranjii kun akkanaa isa jirtiimi. namni waa nasiyaa namaa yaannan kalas ebalu jedhee Garaa qabdi booda mushaakila waan kaaftee oo. si maaltu gahe si maaltu gahe ha si maaltu gahe situ garaa itti godhe waliin itti goote An jaalallee isaati mi? waliin itti goote Nagee kaa jaalallee isaati. jaartii isaati duraa mustaqbala isiiti jaalallee miti jaalallee kana quufne yaa fi jaalala keessan nan aarsinaa Akkam nan aarsinaa? jechuun anamma akkana Naan siyaati jettee nan aarsinaa naan jettaa? tamam jaalallee isaati miti atamma achi jaalattee mire mustaqbala isaati ilaati amma jaartii isaa waa hunda hojiin jaalallee isii tagatee duraan irraa wanni godhatte jiruun wanni xixiqqoon tun bultii teessan diiguu itti naman anuun dhiisu ani dhasuu gannan tartu kaa sigalee tamam walumaa gala waadaa xiqqoo takka qofa naa gali Tamaali. akka waan kana hin gaafanne halli anuu itti sirraa godha tamam furmaata itti yaa godhu feeta alayya garaa sii baasisiisa moo daaral haa inni dhalatu eegee daaral dheeytam keessa moo waan feetu qofa na himi Isatti nama dura. la alloo akka inni dhageenye siin Laa, isatti nama dura. amma kaa kun nu qaanyeessinii siin jedha Laa isatti himeetiin innillee naa booduu khalaas. yaa kiin nu qaanyeessin kaaboo faranjoomi siin jechuu jirra ati malumaa gala nyaatallee hin jirtu nyaadhu kamaan fuulli lima si jijjiirame hayi guyyaan kun Ragaa waan ati natti himte nagartooti waan natti himte ammoo. Baboo barraqqoo nama kenna yoo nasiyaa yaadda nama takka sharri nama harkaa jijjiiramti eebbonna kana qaanyee kan fadhu nyaadhu amma Akkuma kana tamam amma akkas taate waada naa galtu siin jedhise waada naa galli anillee ni ba'an ariifadhaa yoo akkas taana hin gaafatu miicoo furmaata akka itti gootu yookaan qarqaartee waliin goona moo kophaa itti godhaallee lamaan mataan maal feeta yaani waadaan akkaan hin dubbanne sii gala. akka hin dubbanne takka jedhe laa akkanuma barbaadu Waan akkanatti haasa'u jirtan. jirta akka Waan haasoo nu beenaa meetis kai meeti. maal Haasa'u haaqa. Isin dhaggeeffadhu. laa dhiifama taqiiqa takka hojjetti xiqqoo wayyaa sa'uu jirra dhiifama nu godhu dandeetta Haasa'u isin dhaggeeffadhu. jechuun laa asuman xiqqoo ilaa osoo akkanuma dabdee jara wajjin uummanni baay'ee mi kunoo garan hayyaa kun uummanni gara jara wajjin taa'e please laa ilaaha illallah waan dhuunfaa isaa irraa bara Haadha geessuu dhiisee haadhiidha. laa hin dhagee laa ha yaani namni waan dhuunfaa osoo hin danda'u isin biratti ati keessummaadha yaa binti yeroo samaa yaa xiqqoo Miini maafisiidha mila haadha geessu. amma nu qaanyeessin kaa eebbi hee Laa. Bint. waan akkana kana dhiisa amma hee siibar hee maal Yaani haadha geessu. maal dhageeti
Maal inni La maal lageetti qoy himi himeen dhaga maal lageetti. Himi ifi himi maal maal gani? himiif ka. Ana kana hin dandeenye. Mee himi fi Jaartiin abdataa garaa qabdi. maal jaartiin dhagaa taame. Qoy anu Yaani firendi isaa duraanii yaani jaalalli isaa duraanii garaa qabdi. tumin tan baanta qoy si tan baanta. Aminaan baana haa. Maal taate ka. La maal taate. Kanuma ajaa'ibaa. La maal taate Garaa qabdi naan jenne amma. Ani moo yoom. Amma naan jenne. Ani nabanti la nabanta la kan duruma bargole azar tasya. Ana sin jedhe. Koo ilma namaa kan Mucayyoo gara maal- gara kun ilma namaa. La ana sin jedhe. Garaa qabdi naan jee hamilaan. La waan akkasin dubbanne waan la mucayyoo maal taate keessummaadhaati maqaan. Laa wallaahi atu hoosummaan beetu. Maal taate maal taate. Hayaati nama Ani- deemsu beeta. Reewwan Si kana- jee. Isa bagana hin taqatu. Ana jedheni tu Si jee. Abdatuma sanuu rakeetiin gaafadha. maali. Tamam akkas taanaan hin gaafatin abdata Gaafatin gaafadha. qomo. Kaameraan kun as qatarraa si jalaa jira. Kaameraan Waan keessa darbee jiraata. Ta'an koo taa'e ta'a. Sabaata warra kanaa irratti biraan Safaataadhaaf illee kun biraan kasarra dargaa dhaqee gaafachuu hin dandeetta. Waan kaameraa illee fuudhii deemiin jechuudha. Kaameraa wajjin gaafate tamam. Salaam itti kan jedhee yaadata baay'ee. Please, wala usah ibu kamilan. Usah ibu menang godin kedua ban, insyaallah kita saling kau. Gaje. Kerana kiki ya tadi. Anak gote kami deh. Mice yang gote kegarang kap dua. Ini mah ibu cuma lengkap gata ulberisi, tamam. Jirawan nanti ras. Kau jangan tuh bertutur kayak nanti jira. Masyaallah nanti jira nama kesat di jemaat ini dapat delage. Jangan muharam, jadi itu sudah dulu mereka ka. Itu kan mau mencari garaja banget. Mata kun. Marah aku banyak tuh yang aku pengen ketemu orang lu jin turutan. Kalau tuh rasa price orang lu negatifnya, kurang lah.